Rakkoo kenniinsa tajaajilaa waliin wal qabatanii bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessatti mul'atan furuuf manneen mootummaa tajaajila isaanii karaa waraqaarraa bilisa ta'een tajaajila kennaa jiran keessaa ejensiin galmeessa siivilii fi tajaajila jiraattotaa isaan tokkodha. Waajjiraaleen galmeessa siivilii fi tajaajila jiraattotaa aanaalee bulchiinsa magaalichaa tajaajila isaanii karaa diijitaalawaan kennaa jiranis rakkoolee kanaan dura isaan mudachaa turee fi bu'aa yeroo amma argatan wal bira qabuun dubbatu. Yeroo duraa sana yeroo harkaan barreessinu amma daqiiqaa 15 standardiin taa'ee ture jechuudha. Har'a kana yoo fudhatte garuu daqiiqaa 9tti gadi bu'eera. Tooqiyaan yeroo kennamu forjeriin akka kennamaa turedha. Amma yeroo siisteemarra ta'u forjerii baay'ee nuuf hir'iseera jechuudha. Abbaan dhimmaa dhufu ashaaraa isaa kennee tajaajila argachuun isaa hojjetaadhaafis faayidaa guddaa qaba. Kan hojjetaa oolaalu fakkeenyaaf yeroo isaa hin qusata. Hojii hojjettu sanittis hin gammada hojjetaan jechuudha. Rakkoo adda addaarraa bilisaan ta'e tajaajila kenna. Aanaaleen tajaajila isaanii karaa diijitaalawaan kennaa hin jirre maanuwaaliin tajaajiluun aanaalee biroo waliin dorgomaa ta'uufis ta'e ragaalee sobaa ittisuu fi istaandardii kaameen hawaasa isaanii tajaajiluu irratti rakkoo ta'aa jiraachuu himaniiru. ሁሉ ነገር በሚሰራበት ሰዓት ሙሉ ለሙሉ በማኑዋል ነው። Wanti hojjetamu hundi maanuwaaliini. Kun ammoo guyyaadhaa gara guyyaatti wayita dabalaa deemu bakka illee ni dhiphisa. Isaasii fi achii galagalchuun yeroo qisaaseessa. Aanaalee biroo waliinis dorgomaa ta'uu hin dandeessu. Maanuwaaliin kun nuufis ta'e hawaasaaf illee rakkisaadha. Kenninu hundi maanuwaaliidha. Waraqataan hojjechuun rakkoo baay'een qaba. Daataallee stoor ta'ee taa'uudhaaf daatonni yoo badan illee deebisanii argachuudhaaf yerootti fayyadamnee abbaa dhimmaallee keessummeessuudhaaf yeroo baay'ee nu fudhata. በተለይ በአሁኑ ሰዓት አገልግሎቱን ለመስጠት የግብአት ችግር አለ። keessuma akka waajjiraatti yeroo ammaa kana meeshaalee gahaa waan hin qabneef tajaajila kennuun rakkisaadha. Akka aanaa keenyaatti tajaajilli kennu hundi maanuwaaliidha. Daayirktera olaanaan ejensii galmeessa siivilii fi tajaajila jiraattotaa magaalaa Finfinnee obbo Yoonaas Alamaayyoo sababa rakkoo bu'uuraalee misoomaa fi sharafa alaan wal qabataniin aanaaleen tajaajila diijitaalawaa hin eegalle kan jiran ta'uu kaasaniiru. Aanolee 104 hanga ammaatti teekinooloojii diijitaalaatiin galmeessanii tajaajila kennaa jiru. Aanolee kana dura gara teekinooloojiitti hin ceene sababa garaagaraatiin immoo gara 15 kan ta'an ammas tajaajila maanuwaaliitiin kennaa jiru. Haa ta'uyyuu malee tajaajilli kan akka birth registration fa'a taabileetiidhaan akka kennan gochaa jirra. Torban lamaan sadii keessattis immoo guutummaa guutuutti gara teekinooloojiitti hin ceesisna jennee yaadna. Riiformii manni hojichaa yeroo yeroon geggeessaa jiru ce'umsa teekinooloojiiti kan jedhan obbo Yoonaas lammiileen bakka jiranitti tajaajila barbaadan akka argataniifis bifa addaan hojjetamaa jiraachuu himaniiru. Tajaajila keenya gara onlaayinii kan ceesisu, onlaayin sarviisii kan kennisiisu, moobaayiliidhaan akka tajaajila argattu kan godhu qofaa osoo hin ta'in akka biyyaatti probably akka gaanfa Afrikaattis ta'uu danda'a. Moobaayilii kee akka waraqaa eenyummaatti fayyadamuuf kan si gargaaru appilikeeshinii fidaa jirra. Waraqaa eenyummaa piriinti goonee haardi koppii isaa harka irratti qabatanii deemuun hafuu danda'a. Kana fiduudhaaf hojiin amma piroojeektii ittiin hojjechaa jirru kun Finfinnee magaalaa addunyaa. Finfinnee smaart ni goona yeroo jennu kan biraa miti. Jiraataan magaalaa Finfinnee mana isaa taa'ee moobaayiliidhaan waraqaa eenyummaa isaa kan haaromfatu nu bira dhufee tajaajila argachuudhaaf deddeebi'uun kan isarraa hin eegamne akka ta'uuf sadarkaa sanaatiin hojjetamaa jira. Rakkoolee dhiyeessii waajjiraaleen qaban furuun cinatti aanaaleen tajaajila isaanii karaa diijitaalawaan hin kennine hojimaata badaaf akka hin saaxilamneef meeshaalee barbaachisan guutuuf hojjetamaa jiraachuu obbo Yoonaas ibsaniiru. Rakkoon inni guddaan aanaarra jiru teekinooloojii wajjin wal qabatee rakkoo kompiitaraati. Inni guddaan nuti amma almost aanaa tokkoof kompiitara 4-5 kan ta'u dippilooyi goona jennee bittaarra jirra. Ji'a tokkoof walakkaa keessatti aanolee hundumaaf raabsina kana. Aanoleen kun maanuwaaliidhaan warri kan kennan odiitii very serious ta'e ni godhama. Kaardiin isaan tajaajila ittiin kennan ni lakkaa'ama. Hanga yoonaatti akka magaalaa Finfinneetti lammiileen miiliyoona 2 fi 600 ta'an karaa diijitaalawaan tajaajila argachuu isaanis obbo Yoonaas kaasaniiru.